amannee ummata Itoophiyaa hundumattuu miidiyaa kanaan hinaasofnaa hannama dubbisus hannama haasofsiisus Waaqayyo sila ta'ee Waaqayyo abboolii keenyaan wajjin jiraatee inni dhugaa nu dabbisu dhara odoon ta'in han dubbannus dhugaadhaa dhuguman isiniin jedhee dhugaa dubbachuu hin qabna dhugaadhaan dhugaa jedha sobaa jedha jedheetoo akka wangeelli dubbatutti dhugaadhaan dhugaa hin dubbannaa jechaadha han dubbannus maali oggaa jettanii wangeela Waaqayyoo barsiisudha Waaqayyo wangeela barsiisaa jedhee abboolii keenya duuka bu'oota filatee ergee jira isaan bichaamuti akkanumatti saba ardiitii ergasiis akka liqaawuntii itti da'ee erge ga'ee hin jenne baay'inumaan erge baay'inaan oggaa ergu kana Waaqayyo hunda keenya annas naa dubbisu isinis laphee keessan keessa yaa bulchuu nan jedha ummata Itoophiyaa naannoo Itoophiyaa keessa hanjirtan naannolee Itoophiyaa keessa hanjirtanii fi biyya alaattis hanjirtan hundi keessanuu Oromiyaas ta'ee akkanuma immoo Amaara irrattis Sidaama irrattis haa ta'u Walaayittaa irrallee ta'ee Geediyoon irrattis kafaas haa ta'u naannoo adda addaa warri jirtan qooqa adda addaa warri dhageessan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin laphee keenya keessa dhugaa fi soba beeynetoo bulee dhugaa akka beeynu nu haa taasisu nuyi han barbaannu ummata barsiisudha hoolota xiyyanaa eegaa jedhee jira hoolota Waaqayyoo eeguu fi kana keessa seenne malee waan biraa amantii addaa keessa seenne Timootii kanas Waaqayyootu beekaa jechaadha yaa ta'u malee Elsaan maal jedhee ijoolleen barattoonni isaa gizee baay'atan sababanna maayidar nutti bakka bullu nutti dhiphatee jira bakka bullu kana immoo bakka bullu hin qabnu sila ta'ee heddoo biraatitti itti daanee baay'inaanii mana ijaarree jiraachuu nu barbaachisa heddoos barattoonni sun immoo ummata barsiisuuf waan biraatii miti hoo baay'inne maal rakkoon jira baay'inni rakkoo hin qabu namni tokkichi naannoo 3-4 bulchuurra Paaphaasii tokkichi 5-6 bulchuurra maal ta'a wal gargaaraniitoo hoo baay'inaan ummata deebifne ummata keenya barsiifne shaggaadha Waaqayyo san jaalatu kana mee hoo dhugaa dubbanne akkana mee kara sameen hoggaa deemne gadaamii meeqatu jira beeta kiristaana yookiin bataskaana adda addaatitti barsiisawwan han barsiisan qineedhaan aqwaaqwaamiin matsaafan qiddaaseedhaan adda adda han barsiisan taabotaan jira Walaayittaa keessa deemamee barsiisan tokko jira ichi gadaamiin jira Sidaamaa keessa deema dhugaan dubbadhasi abbaa seenaan jedhan Walaayittaa keessatti taabota 50 ijaare girii nama 5 fi yookiin nama 20-30 oli amantaa anamanu hin jiru kunoo gara biraatti deeme jechaadha barsiisaa dhabuusaati Gadaamin jira Oromiyaa keessa mee laala bakka meeqa gadaamin jira mee Jidda jira anan dhaladhee ani abbaa Taklaa Hayimaanotii jedha duraan biyya Jiddaa keessatti dhaladhee ifama duraan illee dubbachuun qaba achitti dhaladhee abbaa Taklaa Maariyamiin jedhama gadaamittan guddadhee matsaafa haddisii fi biluu yookiin kakuu moofa fi kakuu haaraan baradhee jira Gizee uggaa 20 ol wangeela barsiisuudhaan turee jira bataskaanas bakka addaatti ijaaruudhaan hanin moofa illee haaromsiisuudhaan turee jira warri nabeettanii wal beeknaa jechaadha abbooliiwwan keenyas hawwan keenyas obboleewwan keenyas akkanuma immoo ijoolleen keenya hundi keessanuu warri nabeettan jechaadha
wangeela barsuutii fi bataskaana ijaaruudhaan akka turre hundi keenya